Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zura jirtanii zura hundumti keessan anaa jiraatu. Annagaa kootii isiniin jedha. Har'ammoo waraqaa na hojjechuutti jirra. Waraqaa na hojjechuu barbaadanii asumaan kottaa kun leeyimuunidha. Gaarii fi leeyimuunidha. Dibsi roomaanidha kun jechuudha. Warri beektanii warri hin beekne ammoo baratanii jechuudha. Kun zayituunidha. Maashaallah baay'ee dasna madadha. Warri hin beekne illee sumaan hojjedhaa isin jira baay'ee mi'aayaa hojjedhaatiin ilaalaa dhugaa. Akkas isinidha. Kun soogidda yookiin soogidda jechuudha. Naa gabaadha akkasitti isinillee warra hojjechuu barbaaddan asumaan hojjedhaa. Kun sarsaadha. Sarsadii akkas isiniin jedha. Hedduu das nama jedha maashaallah. Akkasitti jajjabaadhaa yoo inni hojjetame dhuma isinitti mul'isnaa kana jechuudha inshaallah. Akkasitti waliin geettan jechuudha. Akkanatti waliin dhooftan jechuudha gisee geessitan. Akkanatti waliin dhooftanii jechuudha. Waliin dhooftan jechuudha akkanatti. Inni akkas isiniin jedha. Warri hojjechuu barbaadanii akkanatti dassaadha. Hedduu namatti tola wallaahi jechuudha. Maashaallah jedha. Warri beektanii hin beektan warri hin beekne ammoo hojjedhaa isiniin jedha. Hojjettanii akkanatti mul'istan ni barbaada. Nu garuu ammaa hojjetaan jirru kan iidaati jechuudha inshaallah. Kan iidaatiif ammas takaakallaa. Warri ammoo warri akka kenna hojiin isinii baay'atu keessattuu ijoolleen mana kushiinaa keessa hojjettan akka nuti jechuudha. Akkanatti kushiinaa keessa dalagdanii dura osoo dhufini hojjedha fireezarii keessa godha. Achi booda ammoo gaafa inni dhufe baastaniituma fayyadamtan malee wanta baay'ee isin cunqu miti jechuudha. Innaa kanaafu akkasitti hojjechuun karaa salphaatiin ta'a. Hojiin isinii salphataa nuti amma gaafa jala ga'e halaawaa maalii kana hojjetanii innaa hojiin baay'ee waan baay'atuuf amma hojjennee fireezarii keessa galchina jechuudha. Giza hundaa iidaa fi saniin booda gaafa inni dhufe ammoo fireezarima keessaa baafnee ibidda qofarra buunaa jechuudha. Innaa warra hojii isinitti baay'atu. Yogguu bireessitti keessatti reeffattanii kun akkasitti keessa galfattanii jechuudha. Inni isaa timaatimii keessa gootan akkasin jalaa hin gubanne jechuudha. Gaaf timaatimii jalaa guutanii dinnicha yoo akkanatti as takaakaltanii isin jalaa hin gubachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif bishaan qabata timaatimiin bishaan waan qabatuuf isin jalaa hin badu jechuudha. Waan akkas isin jalaa hin badu jechuudha. Kanaaf yeroo akkasitti as takaakalattanii awwala timaatimii jalaan gootanii akkasitti timaatimiidhaan dinnicha gubbaa deebistanii jechuudha. Achi booda baay'ee tokko dansaadha isiniin jedha jajjabaadha. Warri hin beekne isin barattanii kabeettan hin beektanii warri kushiinaa keessa dalagdan warri kushiinaa keessa dalagallee asumaan laalaa isiniin jenna. Akkas isiniin jedha baay'ee namatti tola. Akkasitti jajjabeessaa isiniin jedha. Innaa hojjechuu jamaraa jirra. Waan nama dhibuu miti warri beektan hin beektan warri hin beekne illee asumaan laalaa. Akkas isiniin jedha baay'ee das nama jedha. Waraqaa galatuma isiniin jedha. Asumanii warri addisiidhaa kanatti dabalama. Haa isiniin jenna kaa waan bira maal isiniin jenna jajjabaadhaa wal jajjabeessaa. Kun akkasitti martanii jechuudha. Maruun isaallee waan nama dhibuu miti. Akkas isiniin jedha galatuma. Akkas isiniin jedha kun akkasitti maraa jirtanii. Kaffaasaa hin godhanne maaliif kaffaasaa harka kennaaf gaariidha miti. Yogguu dalan irra caalaan keenya harkatti kaffaasaa kaawwanna. Harkatti kaffaasaa kaawwachuun harka keenyaaf baay'ee miidhaa guddaadha. Innaa nuti isatti hin fayyadamnu harkaan akkuma keenyaan dalannaa jechuudha. Warri kaffaasaa illee kaawwatan rakkoo hin qabu. Yaani yeroo dheeraa ofirra hin tursiisinaadha. Innaa akkas isiniin jedha. Kanaaf galatooma isiniin jira jajjabaadha. Warri kaffaasaa kaawwatan illee rakkoo hin qabu laakiin ofirra hin tursiisina. Yoo dalatanii kaatan alatuudhaaf irraa baasaa. Harka keessan isinirra balleessa jechuudha. Akkas isiniin jedha jajjabaadha.